Hashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota feesbuukii biiftuu gadaa goobanaa akkasuma yuutuubii biiftuu gadaa goobanaa sabskiraayib gochuudhaan laayikii koomentii gochuudhaan haa guddisaan jedha yoo feetan yoo fedhuu baattanis rakkoon qabu badhaadhinni yoo kaffaltiinaa kaffaladooteef yuutuubii irraa argadhee wanti naa godhuun jiru iddoo ta'eef itti dhiisaa yoo barbaadan sheer laayik koomentii yoo barbaadan yoo isinitti tole dhaggeeffadha. Haa ta'u malee har'a haala yeroo ammaa irratti waan deemaa jiru tokko intaloo biyya Saawud Arabiyaa irratti deemtee yaadatee daaraa maaliin firfirse jette irratti naasa'a. Kan inni haasa'u mootummaa biyya irratti ilaallata jechuudha dhimmi kun. Mootummaan biyyaa intaloon deemtee dhimma amantiitiif daaraa firfirsuuf iqaamaa uffattee Makkaa Madiinaa keessa lixxee sababa ani musliima ta'e yookiin immoo isheen kiristaana taate otoo hin taane haalli isheen goote sun baay'ee gaddisiisaa, baay'ee jibbisiisaa. Biyya Saawudii keessatti otoo hin taane biyyoota Islaamaa hundaa keessatti rakkoon nama Itoophiyaa jedhamee waamamu hundarratti rakkoo guddaatu argama. Yaadattu yoo ta'e warri Itoophiyaa nama nyaatti jedhanii diraamaa illee ittiin hojjetaniiru. Isanuun biyya keessaa rakkina keenyaaf namni biyyoo nyaatee garaa yoo ciniine yoo ijoollee garaan dhukkube yoo waan tokko isinirraa ga'e abaluun nyaate waliin jennu isuma waliin jennu furannee baanee bakkee ormaatti isanuun bakkee hiyyeessaan jennu gaafa biyya alaa baanu immoo Itoophiyaadhaan jedhama jechuudha. Jechiti kaleessa obboleettii kee hiyyeessaatiin jette obboleessa kee hiyyeessaatiin jette rakkoo saarraa fuutee maqaan taanirra keessee maqaa Itoophiyaa ta'ee ijoollee Itoophiyaa warra nama nyaatu jedhame jechuudha. Biyya Arabaa keessatti ol jedhanii illee akka isaan nama ilaallee godha. Haa ta'u malee ammas intalli kun daaraa firfirsitee maqaa Yesuusii maqaa maalii taqliyyee kana na godhe ammaan booddee badee maal godhatte viidiyoo waraabdeetta. Viidiyoon kun intarpireetara ta'ee namoota adii bira ga'ee yookiin araboota bira ga'ee jennaan intala sana qofaa otoo hin taane Islaama ta'e, kiristaana ta'e, maal ta'e miskiina hojjedhee maatii koo qayyara jettu. Hundisee rakkoo guddaatu irra ga'a. Hiyyeessa keenya biyya Arabaa keessa dhaqu warri Itoophiyaa akka gootu Islaamni keenyas kiristaanni keenyas kabajaa dhabna. Kan kabajaa caburra immoo roorroo guddaatu nurra ga'uuf deema jechuudha. Mootummaan walhidhatee intala biyya keessaa seexana akkasii dabarsitee waan hin taane hojjettu kana amantii ishee kan naamusaan kabajachuu, gaafatachuu, hojjetachuu mirga qabdi. Mirga guutuutti qabdi eenyu qabu. Mirga Islaamii qabu, waaqeffataan qabu, pheenxeen qabdi. Garuu amantii namaa irratti daaraa firfirsii maal godhi jettee nama ergite waa'ee amantii namni Islaama keessaayis nama akkasii gadheen akkasii jiraachuu danda'a. Pheenxee keessa gadhee akkasii jiraachuu danda'a. Ortodoksii maa jiraatte jedhee miti. Garuu haala amma biyya Arabaa keessatti ta'e kanaaf ijoollee keenya miskiin waan tokko hin beekne ollaa bitaa mirgaallee hin beekne waa'ee sammaatii ishee sammuu keessa kaattee manaa baatee bakkee hojjetattee of jijjiiruuf baate isaan naqee godaannisi kun isaan tuqaa. Kanaaf ijoonsaa dubartii biyya keessaa kiingiidha moo maal godhattee mammaattu sanatu rakkoo akkasii uume iddoo ta'ee fi kanaaf mootummaan tarkaanfii jiru irratti furachuu qaba. Bakka isheen jirtutti akkamittiin akka dhufte maal akka godhamaa jiru. Ani waa'ee mootummaan isaaf jedhee intala kanaaf jedhee otoo hin taane wanti godhame kun sirrii akka hin taane rakkoon ijoollee miskiinota kiristaanallee ortodoksisootuma sanallee dabalatee jechuudha. Warra biyya ormaa keessa irraa warra hojjetatee nama ta'uudhaaf biyyaa ba'e nama guddachuudhaaf hawwii qabu. Islaama kiristaana jiran Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa walitti nu hidhaddoo ta'ee fi waliigalli keenya wajjiniin akka rakkoon nu argatu ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu. Inni geessu waggaa tokko waggaa lama booddee gochaa intalli sun daaraa xinnoo tokko firfirsitee lubbuu ijoollee keenya akka inni daaraa godhu. Wanti kun yoo yeroodhaan furmaata hin arganne borummoo waa godhu yeroo kun warra ICC deeme boombii namatti dhoosu wajjin garaagarummaa hin qaban. Namni amantii namaa irratti dhaqee kana godhu. Kan godhe immoo viidiyoo waraabanii akka waan cimaa tokko hojjetanii akkasii goone immoo jedhu. Maqaa Itoophiyaa afaan Itoophiyaa isaa namni Itoophiyaa ajaje natu ajaje jettee raawwate jettee haasofte. Kun gochaa suukanneessaan balaaleffatamuu qabudha. Kanaaf tarkaanfiin barbaachisu irratti fudhatamuutu irra jira jedhee yaada. Please share godhaa. Na dhageessu akka duraan YouTube irratti Ramadaana keessa dhufee haasa'e sana haasa'uu dhufe dhiisee na waan biraa keessa na galchu iddoon jedhee yaadeefini YouTube kanarratti akka waraabu na godhe. Kun kana kan biraa waa'ee obbo Dinquu Dayyaas
Obbo Dinquu Dayyaas irratti immoo rakkoo nama kaleessa malee gadda saaseera. Lachuun keessan waliif qoricha. Lachuun keessan waliif qoricha. Wajjinumaan mari'attanii wal kasasuurra obbo Dinquunis mootummaa kasasuurra mootummaanis Dinquu kasasuurra walii wajji yoo dhaabbattan gaachana walii taatu walii wajjin mari'adhaa furmaata godha. Obbo Dinquullee mootummaan hin fayyada, mootummaallee Dinquun hin fayyada. Abbaan qabeenyaa mootummaa lachuun keessa wal fayyadu. Yeroo qabduun mallee mari'adhaa qilleensa of gidduun galchinaa. Mari'adhaa wajjin hojjedhaa, wajjin dhaabbadhaa. Faayidaan dhuunfaa keessanis rakkoon tokko tokkos wanti jiru kun sirrachuu danda'a. Hidaa maaloo jettan kanas namni hojjetee kaffaluu danda'a. Dogongorri jiru sirrachuu hin danda'a. Yoo Dinquun dogongoreera ta'e Dinquun kan kana caalu yoo uummanni isaa wajjin dhaabbatee waan barbaade gochuu danda'a. Mootummaa atis itti yaadi, Dinquunis itti yaada, mari'adhaa quba of hin galchinaa. Karaa irra qubilixxee bora boottee lixxeedha. Wajjinumaan hojjedhaa dhaabbadhaati. Dhaabbadhaaf gaafadha lachuun keessan. Gowwaadhaas waan faayidaa keessanii maaliif dabra? Obbo Dinquusinis faayidaa keessanii hin dhabinaa. Mootummaatis faayidaa kenna bin. Warra gowwaatu abshaala ta'a. Lachuun keessan abshaala ta'a isin fayyada jedhee yaada gabaabamatti kana. Kara biraa Yoonii Maanyaa fa'aa, Jiijii fa'aa namoonni tokko tokko waa'ee Tigraay irratti viidiyoo waraabaa jiru. Warri koomentii immoo jala deemtanii warri koomentii kennitan jiru. Waggaa meeqa feesbuukii kanarratti wal arrabsinee, wal qiqnee, wal qullaa dhaabnee waan goone wanti arganne hin jiru. Tigraayin arrabsuudhaan Itoophiyaa ijaaruu wanti jedhu hin jiru. Uummata Tigraay ijoolleen Tigraay yoo gadi ba'anii nama arrabsan feesbuukiidhaaf fireeshii ta'uu haaraadhaa quban qabanii yeroo nuun feesbuukii kanarraa dhiiga bu'aa turre jarri miidiyaarra yoo hin jiran biizinesiirra jiru inni kan hojii isaarra jiran inni kan barnoota isaarra jiran inni kan waan adda addaarra jiru. Feesbuukiidhaaf haaraadha yoo isaan nama arrabsanillee yoo isaan nama qeeqanillee yoo wanta illee reefuu jalqabu iddoo ta'eef carraa kennaafi. Kanan isiniin jedha warri miidiyaa isaan arrabsitanii si wal kaafuutanii wanti walirratti farramsiistanii bu'aan tokko Itoophiyaadhaaf argamu hin jiru. Tigraayis Itoophiyaadha. Itti fakkaateen cinnaa maaloo akkas taana jechuu danda'u. Nuyyuu waggaa 40 ol hin cinna jennee yaadne. Utuu akka afaaniin hin cinnaadhaaf hin citu ta'e waan gargar hin kunneetu walitti jira. Tigraayin xinnoodha jechuus hin dandeenyu. Xinnoosa ta'uu namni karaa isaatii waan mataa isaatii qabata. Kanaanii utuu dhiistanii gaariidhaan jedha. Wal arrabsoo waan dandeessanii wal soolishinii walii gootan gaariidha. Garuu akka nama tokkotti immoo uummata Tigraayitii wanti hin dhaamu yoo jiraate warra akka Luulaa fa'aa warroota akka namoota tokko tokko wanti isin dhaamu yoo jiraate isin utuun isin ta'e maallaqa hin qabu sana garaagara meeshaadhaan bituudhaaf lolaafuuf qopheessuuf jibbiinsa Itoophiyaa keessa naquurra afaan koo qabadhee hojii koo hojjedhee baqa namni tokko barri taraadha. Filatamtanii waggaa 27 bushitanii gadheessa ta'uu, hamaasa ta'uu, xuruusa ta'uu hojjettaniittu amma immoo yeroon kun biizinesii keessan akkuma duraan qabdan karaan kan hojjetu isinii, industirii garaagaraa kan qabu isinii, warshaa adda addaa kan qabu isinii, mana warqee kan qabu isinii, jireenya keessaniin birrii sirriitti cimsaati walitti qabaati akka Israa'elee addunyaa unkaan Itoophiyaa mini addunyaa bushuu dandeessu. Nama cimoodhaan hojjettu, nama jabaadhaan, nama dhagaa filatee hojjettudha. Qonnaarra jirtu, baraa keessa iddoo adda addaatti lafa furattanii qonna qotiisa inni kaan qonnaarra jira, inni kaan daldalarra jira, investimentii garaagaraarra jirtu. Sana irratti jabaadhaati mootummaa kanallee jabeessaati. Isacha hidhamuun irra jirattan gabbaasaa kennaa hiisisaati. Mootummaa kana cina dhaabbadhaa mootummaa kana akkasittiin furachuu dandeessu raawundii keessan. Ala malee mootummaa irratti kaasna birrii qabna jettan birriin keessan riisoorsii beezii hin qabu. Birriin Tigraay beezii hin qabu. Birriin keessan beezii tokko hin qabu. Laastikiidha mucaakooti ittiin taphata birriidha immoo seetanii hin jedhina. Beezii tokko hin qabu birriin keessan. Beezii jechuun namni tokko biyyi isaa keessa riisoorsii fakkeenyaaf petroola qabdanii riisoorsii garaagaraa hin qabdanii riisoorsiin keessan uummatuma Itoophiyaati. Uummata Itoophiyaa wajjin hojjisiistanii hojjettanii guddachuu ni dandeessu. Waggaa 100 yoo jiraattan ijoollee keessaniif wanti innuma birree wanti lafa keessaa addaa isinii dhufu jiraachuu dhabuu danda'a. Birrii namni qabaate manni bareedaan isinitti argamuu danda'a. Katamaan isinitti bareeduu danda'a. Kanumaan dura yeroo isin Finfinnee wal guurtanii teessan Addis Ababaa jiraattanii Tigraayin yeroo bareeddeertu namni keessa hin jiru. Namni keessa taa'uu dideellee manni iyyuu caccabaa ture.
mana bareechuu lafa bareechuun namni yoo keessa jirre bu'aan qabu. Uummata kana Itoophiyaa kan ofitti qabdanii karaa nagaadhaan akkuma hojii qabdan hojii bantanii fi yoo jettan biyya kanallee kabajaan keessa jiraachuu dandeessu. Arrabsamuudhaan arrabsuudhaan otoo hin taane kana natti fakkaata. Aluulaan jenereeshinii ammaadhaa dhaabbadhuuf gaafadhu maaltu nu baasaa jedhee. Dur yeroo Mallasaan hojjetu abbaan Tsaayiyyee barreessuu dandeettii qabata. Abbaan Tsaayiyyee barreessee Mallasaatti kennuu danda'a. Barreessuuf dubbachuun garaagarummaa qaba. Barreessitee yoo nan haasaa'etti akka barreessiteetti dubbachuu hin dandeessu. Namoota haasaa danda'u. Akkaataa uummata keessanii wajjin konnekshinii walitti taatan maala akkamittiin dubbii kana soolishinii goonee uummata keenya keessa biyya keenya keessa nagaadhaan haala gaariidhaan jibbiinsa tokko malee jiraachuu dandeenya isa jedhu. Tigraay rakkoo biraan qabu makaa badaan qabdanii cituudhaafis isinii salphaadha. Kanarratti mari'adhaa. Cittanis isin hin fayyadu. Balaa uumtanis isin hin fayyadu. Kan isin fayyadu akka obboleettii tokkotti kanan isin gorsu nagaa uumtanii hojjettanii nama wajjin deebitanii isa kanaan dura bade yoo jiraate dogongorri keessa yoo jiraate isacha Mallasaan fokkortanii isa Tigraayin fokkortanii wanti bara fokkorsuu eenyuuf iyyuu hin fayyadu. Nuti akkas turre warra hundi wanti isaan fayyadu tokko hin jiru. Kanaafi Aluulaafaa warra miidiyaa kanarra yoo dhuftan nuti isin iyyuu hin beeknu an miidiyaa baalabbaatiidha. Isin hin beeku biizinasii irra turtanii nutu bu'aa ture. Gaaffii ani gaafadhe yaa Waaqayyo guyyaa tokko saba biraatii Facebook irraa bu'uunaa agarsiistaa jedheen ture namoota baay'een argataa jira. Saba garaagaraa bu'aa jira. Amma nu bichaa miti dura Oromoo qofa amma tokko Amaaraa iyyaa turre. Amma garuu jibbiinsaa wanti ta'u hin jiru. Ijoollee keessan warra akka saree gadi ba'ee ijoollee ciniinee walirratti duula banee jibbiinsa madaan fayyine gidduutti facaasu gorsadhaa sirreeffadhaa saree keessanii hidhadhaa maraatuu keessan gorfadhaa. Naamusa qabdu kabaja qabdu amma garuu ijoolleen tokko gadi ba'anii waan hin taane hojjetaa jiruun isiniin jedha. Galatooma waan dhaggeeffattaniif nagaatti naa tura.